wanta mustaaza wal dubbatan kana irratti itti dabaluu barbaadeeti. Kan keessaa bahe illee ni jira. Fakkeenyaaf kan gubate jechuun macaafni gubate hattan macaafuma isaanii keessatti macaafnummaan isaaniitu ragaa ba'u ni jira. Ka waa'ee Yesuusiif dubbatamee tures macaafota waa'ee Yesuusiif dubbate keessaa macaafni gubate illee ni jira. Isni galee. Kanaaf mee fakkeenya bakka tokko haa dubbisnu. Macaafa Ermiyaas keessatti macaafa gubateetu jira. Kan dubbatame macaafa Ermiyaas keessatti macaafni waa'ee Waaqayyoo keessatti dubbataa ture kan gubate. Eessa jira amma macaafni sun? Hin jiru. Gubatee jira waan ta'eef. Isni galee. Akkasii wallaahi rabbiin alaaffisu maal jenna ree. Dubbadha Ustaaz Abu Mu'aaz. Yaa dhugaadha nama dhibaayessa jira. Nu barbaachisu hin jiran. Maaltu nu ka jiruu itti amananii ka gubatetti amananii ka kumoofaa itti amananii. As keessaa wamma meeqooyi maalirraa kitaaba kana hundi itti amananii mee jechuun ittiin dalaganii kakuu moofaa mis akkasumame baafata kakuu moofaa seera uumamaa ba'uu leewwata lakkoofsa keessa hundi kun ilaa hanga kitaaba meeqaan tamiisetti kun ilaa hanga milkiyaasitti ka jiruu numa jira malee fayyadu goomsanii waan hin jirre hin jiru majaan isaan waan jiru hin jiru jechuu jiran. Naam. Qur'aanni hoolii Qur'aan Oromoo fayyadu kun sirri maal deebi? Hedduu dhagaa aappii isaa jechuun waan adda addaati. Waan kana beeku ani amma aappii bitee ani aappii waan hedduu qabama jechuun bitee waan fedhe hojjetu hin teessaa bara birrii peepaaliin kaafaltee waan feete godhu waan jijjiiru idiitii godhu akka feete yeroo baay'ee. Baay'inaan aappii santu bareeda Abdallah waan hin ashaannu. Hoolii Qur'aanii kunii akkuma faayidaas buusu rakkina illee ni qaba beektaa jechuun yeroo hiikan dogongora tokkoffaa irratti Qur'aana kun ilmaa tafsiirayyuu hin jedhamu. Laal tokkoffaa kun tafsiirumayyuu hin jedhamu akkaataa itti hiikameeru jechuudha. Lammaffaa irratti immoo dogongorri tokko keessatti argee jira. Fakkeenyaaf الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آية جدوسا سورة بقرة كيستي كان أرقم سني بيكتن كلين كيسانو آية سنقوت منقوت تهي كاسرة عليه كنيرا أكو مثلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقديا كنجر كسورة مريم وقلنا كل أسقل إر كنجرو سيرة عليه كنيرا أكثت تني كمتوري تفسير جتشون إسا كناميتي هاتا غر وانتو توكو كيستي وانتو نغارين ما كيسا جلو تأي دوغنغورون كيسا جلو نجرا كنافو مالتو برباش ساري بكتي نما إبدي نما قرآن تفسير ورا قرآن هيكو بردك نيغا فتشورا جتشو مالي إسو مسان قبتني يوكا ديمان تاتي بكا دوغنغورا سنيلي ولمان قبتني ديماني جتشو نيغالي أولي قرآني سان أن أكا كيات وصو بلي سني يونتي تولنا مالي جنان يروهي كان دقنقر كيسا جراوان تيف سلا دقنقر كيساتي أرقمو هنك أباتو توري سلا الحمد لله سلا أوسو أورجينال جراتشو دباتي سلاني ركنا توري سنغالي أورجينال قرآن يفان عربي فا وسو جراتشو دباتي فكين ياف قرآن يفاني أفان أمارفاتي تهيكامي هيكا جدام مالي درا قرآن انجدامو بيكا سرتنات انتلا هيكا قرآنا جدام مالي تفسيرا جدام إنه قرآنا جدام هيكا قرآنا جن مالي قرآنا جنون كنفان رموتين الله هيكا قرآنا جن كنفان معرفاتين الله هيكا قرآنا جن كنفان إنجليفان الله هيكا قرآنا جن مالي قرآنا جنون سنغالي توكو سسن لما فاسلا أوسو أورجينال لقرآن فان عربي فاكن أركاك أباتشو رباني أكما وري بينتي تركتو سني ركنا توريسلا أكا وري بينتي أورتودوكسي وروني كوا تركتني تمالي dogongorri yoo jiraate dogongorri afa hiikaa keessa yoo argame ka originala gara originala dhaqu qabda ka hin qaban isaan originala waan hin qabneef fakkeenyaaf wangeelli afaan amaariffaa wangeelli afaan oromoo wangeelli afaan ingiliffaa kulliin isaa wal dhaba yes sababa wal dhabuuf akkana rakkatan
Hayyanu araarsaa yeroo jennuun kan afaan Amaariffaa fudhattammoo kan afaan Oromiffaa fudhattammoo maal fudhattan yeroo jennuun saniif akkana rakkatan. Isinii galee warroonni manni kuffaara akkamitti rakkatanii hadiisa illee yoo barbaadachuu barbaadan sheegoo gilii dhaqanii hiisifatan. Tiraanisleetiin immoo ni beektanii miree guutumaan guutuu akka jijjiiru. Mee wangeeluma Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kana koppii godhaa dhaqaatii mee jijjiiramee argitanii. Kan afaan Amaariffaa irraa Oromiffaa irraa Amaariffa jijjiira akka inni itti jijjiiru. Tiraanisleetiin maqaa kan keetuun hiika. Silaa maqaan inni hiikamu ture. Fakkeenyaaf Abdul Fattah Hasan jedhee itti barreessee waan biroo naa fida. Hiikama tiraanisleetiin googiliin jechuudha. Shee googilii irraa qaraanii akkas fakkaatan jechuudha. Yeroo gariin qubee sana akkasuma fida qubee Oromiffaatis akka walumaa keessa lallaaqee fida. Akkasii akkuma arge godha. Kanaafuu maaltu barbaachisaa barnootatu barbaachisaa jechuudha. Callisanii baratuudha malee kan afaan Oromiffaa kanaan onna jedhanii deemuun hin ta'u. Wanna eenyu tiraanisleetii fakkeenyaaf hoolii qur'aanii kana keessaa mee dogongora argite baasu sonaan jettanii ammaan tana gara hedduu sinin laakkaa'uun hin danda'a. Hedduu. Kun akkanatti hin hiikamu ture, kun akkanatti hin hiikamu ture, sila akkana hiikamuu qaba, kun akkanatti hin hiikamu jedhee jechuudha. Gaariin illee akkuma keessa jirutti ta'ee silaa tafsiira akkaataa kanaan hiikamuu hin qabaatu ture. Lammaffaa irratti warroonni gulaaltonni hin jiran. Gulaaltonni silaa dogongora kana arguu qabaatan ture. Warroonni gulaaltota irratti illee warra wannaattu jira jechuun rakkina qaban warroonni suniin illee seeraan silaa gulaaluu qabaatan ture. Kanaaf jecha nuti yeroo hiikaa hiiknu afaan irra baay'inaan Arabiffaa fayyadamuurra nu wayya malee kan afaan Amaariffaa, kan Oromiffaa, kan Ingiliffaatiif fayyadamuurra afaan Arabiffaatiif fayyadamuu nu wayyaa. Akkas inshallah biiznillah. Yaa nuti waan kitaaba amma jechuun yoo dogoggoree kan itti deebinu oriijinaal afaan jettee oriijinaala aslii luqaa saniititti san dhayna malee nuti qubee afaan Oromoo keessa jechuun namni akkaataa itti godhu aslii sanitti deebina. Arra isaan wangeela macaafaa kana yoo ta'u hamiddeeffatame ka Amaaraa dhaqammoo ka kana sirreessu ka Amaaraati moo ka Ingiliffaatiin sirreessamoo. Kama isin harkaa qabdan kun bar tiraanisleetiidha malee bar oriijinaalaa miti hiikkaadha. Akkas. Hiikkaa baay'inii hiikkaa afaan irraa afaan Ibraayistii irraa afaanota biroo irraa dhufe malee kallattimaan baay'iliyyuu jedhamuu danda'u ture silaa. Ni galee silaa baay'iliyyuu jedhamuu qabu hiikkaa baay'ilii jedhamee barraa'uu qabaata ture silaa. Akkas ture silaa. Garuu isaan hin beekan kanuma baay'ilii jedhan. Ajaa'iba. Akkasii galatoomaa dalii wayita garii akka hunda kan ol nu baasi waan nu dhiben gaafanna. Hin baatan ebshiru. Rabbi si Waalaikum salaam. Muaz koo jirtu gurbaa kiyya kanaa. Naam, assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtani. Qura'aan illee nama dhorketee miti wangeelli. Qura'aan dubbisuu illee nama dhorka. Arra namu maatii osuma takka qabatee deema. Isu maatii akka rahu dadhabee namni luqqisee sammuu. Wallahi waan ajaa'ibe keessa waan quraanaa kanarra waan na gammachiisu keessa maal akka ta'e beektanii Ustaaz Abu Mu'aaz. Ayya. Faatihaa kana quluwoota kanneen hanga qul huwallahu ahad osoo ijoollee kiristaanaatiin qara jettanii Faatihaa irraa kaastee hanga suuraa Ikhlaasii ijoolleen kiristaanaatiin qaraatu ni jirti. Mucaa wahii maal jedhee quraana keessaa mee suuraa kam jaalatta jennaan suuraa Ikhlaas jaaladha. Dhufi kiristaana beek mee naa qara jennaan suuraa Ikhlaas kana qara'ee fixe. Ijoollee kiristaanaati beeki. Subhanallah. Faatihaallee qaraanii fixan. Macaafa qulqulluu kana keessa mee paaster ma fedhillee haa ta'u, daaqooni ma fedhillee haa ta'u, qeesi ma fedhillee haa ta'u, fuula tokkocha kan qara'u jira, fuuluma tokkocha. Lakkoofsa tokko kan qara'u hin jiru, fuula tokko miti. Atahaddaahum aqraanume. Qoy. Bakkuma isaan jaalatan takkaan isaan garsiisa. Fakkeenyaaf qoy Wanna tokko qara'uu danda'a jedhu. Arra qormaata isaan godha qoy. Akka nuti aayaa tokko jennu qara'uu danda'an. Fakkeenyaaf jalqaba sagaleetu turee sagaleen Waaqayyo bira turee kan jettu san isiisan qofa dubbisuu hin danda'an hundi isaaniiti iyyuu. Garuu haga shanii gadi dubbisuu hin danda'an achumarraa jechuu haga shanii. Laal. I challenge them. Hot akkana. Haga lakkoofsa shanii.
Sheikh Yohannis hot shani maajin keta ustaad Ayyee sadi goonure gartee waan nama sadii mogoon lali sadii mogoon na jiraataniif hanqanarraa sammutti osoo hin laalle kitaabarra osoo hin laalle osoo hin laalle akkana jedhee sagalichi jalqaba waan hunda dura ture sagalichi jalqaba waan hunda dura ture sagalichi waaqayyoo bira ture inni kun jalqabumaa jalqabee qubee sosoota kana tak akkuma sira jirutti jalqabumaa jalqabee waa gartee jalqabumaa jedhe saba kutee ammaan hunda dura hunduma waanis ati anyway ijjitinya dulloom hanguma kana mee kota abbuma sadii boqonnaa karraa kaasa ilaan ka gartee boqonnaa takarraa kaasa ilaan ka sadii kota dobbisaa kiristaanni kana sagalee waaqayyooti sagalee waaqayyoo matan namaa ngottu waa'ee biyyi tira amma kitaaba madamarraa waa hedduun jaatadha Wallahi kun amma gara quraanaatti yoo deebine wallahi kun muujizaa guddaan tokko quraana keessaa kana eeka muujizummaan waa jechuun dinqiin kan namee taanu alhamdulillah wallahi kana amma fakkeenyaaf akkuma macaafni lolaa bade sun ammoo Yesuus Kiristoos Galiilaa keessa deemee wangeela waaqayyoo lallabaa ture jedhama wangeelli sun har'a eessa jira hin jiru hin beekamu kun erga ol ba'ee barraa'ee hin beekamu wangeelli sun bakka dhaqe akkuma kana osoo macaafni jarri amma harkaa qabu kun ka'ee miliqe akkuma kana osoo ka'ee bade eenyu deebisame eessa wallahi eenyullee alhamdulillah qur'aanni keenya hin badu qur'aanni keenya rabbiini inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun jedhe qur'aanni keenya nubuuse numatti kisa ya rabbiin akkam bane nuuf imee jira garuu osuma ka qur'aanni badu ta'e alhamdulillah mana tokko nama meeqa jira namni qur'aana deebisuu danda'u ustaad Abdul Fattah maashaallah rabbi isaa irraa jaallatu qur'aana jechuun safhaa 600 oli naannoo safhaa 600 fi fuula jechuun 600 fi 4 akkasiiti kana mataa keessatti tartiibaan osoo qubee tokko hin dogongoriin mataa keessa qabatanii jiru alhamdulillah nama akkasii hedduu qabna nama nuuf deebisu jechuun osuma quraana kabadu ta'eyyuu mataa keessaa fuudhee tartiibaan garuu kan jiraa kun osoo boqonnaan tokko badde eenyu deebisa subhaanallah tokko waan jedhe dhageesse addunyaan waliigaltee aalamni addunyaan waliigaltee yoo warra wallahi deebistu waan jedhe dhageesse tokko qur'aanni kun baduu dhiisiituyyuu yaadamuu jedhe maaliif jennaan daa'iman waggaa 7 ta waggaa 10 ta waggaa 15 haffazeera sammutti laal baduu dhiisii ittuyyuu hin yaadamuu maaliif jennaan haafizantu baay'ata waan ta'eef isni galee qur'aana kana irra hedduun isaanii haffazanii jiran alhamdulillah والله ربي كان إني بريسه ونفذني إني أفرق القلون إن بريسه جواب إني نفذني بر إيه والله هدو والآمي تساوي بس إني فول جلالي أستاذ طاهر كان ميول باسي للي أستاذ طاهر قال له كجلو كان سينسي سمه جل جل الأستاذ طاهر ولا كسيني ما أستاذ طاهريني للي قول ما بيا مي أستاذ طاهر كنت نقول له بدا injira na fakkaate agasmattu ijoollee keenyaaf waa xiqqoosii warra qur'aana kana qur'aana afaan oromoo qofa dubbisanii deebisna jedhanii mana namaa seenanii seensiti ustaadni jiranii galchi jiranii amma nama manfasiitti boonnaafi manfasiin qabu jira ustaada khiyyaan si dabarsaa qottu nuti parsantii takka illee ni qabna akkas ayyaatti fuufi mu'aaz waan bareeda kaafte tigiree bareeda warra afaan oromoo qur'aana afaan oromoo dubbisanii deebisna jedhanii mana namaa seenanu kana akka xiqqoo of qusatanu dhaamuu fi barbaadeetanii yoo ana bifa hin beekne afaan oromoo qofaan deebisna jechuun gahaa miti afaan oromoo suni sagalee wayin jira ahmad muhayyuu sagalee nyootii qabadhe xiqqoo hin ibsaaramatti moo ana bira
warra afaan oromoo dubbisanii quraana deebii deebisna jedhan quraanni afaan oromoo dogongora qaba osoo qofa osoo hin taane gahaa miti akka kiyyatti ani hin dubbisu warra arabiffa beeku hiikaa quraanaa arabiffaan beekutu warra kanaaf gaaffii deebii gochuuf fayyada malee warri quraana arabiffaa hin beekne qubee arabiffaa dubbisuu hin beekne ammoo tafsiira hin baranne quraana afaan oromoo sanaan deebii deebisna jettanii mana namaa hin seenina of qusadhaa. Hedduu rakkoodha jechuudha. Quraanni kun tafsiirri seera qaba. Tafsiirri jecha walitti hidhaatu jira, jecha lafaa ka'utu jira, damiira waan jedhamutu jira, aaxifii waan jedhamutu jira, taqdiira waan jedhamutu jira, jawaaba shirxii waan jedhamutu jira. Kana hunda hin qabu Oromiffi. Hunda kana hin qabu. Kanaafiyyuun waan akkasii irraa qusadha. Baay'ee nama hedduutu waan akkasii keessa galee rakkataa jira. Jalqaba haa barannu. jalqaba beektoti alhamdulillah ni qabna ustaad Abdul Fattah ni qabna Abu Muad ni qabna ustaad Awwal ni qabna ustaad Farhan ni qabna akkasuma hedduudha qabna nama ammaaf bakka keenya bu'eenuuf dubbatu nuti immoo haa barannu warra kanarraa booda fuuchuuf jecha haa barannu hangasu ammaaf alhamdulillah ni qabna gaafa jarri gaaf tokko nuti akka jiraatti jararkaa fuuchuuf tattaaffii gochuu qabna macaafa isaa dubbisnu malee agasittuu deebii deebisuu irraa of haa qusannu beekan keenya ni jirani kanuma jechuudha hedduu namni waan akkasii keessa seenullee warra as jala dhufee gorsa fudhatu miti warra karaa deemaa dhufee ol seenu jira karaa geemiti faa dhufaatu mayyi karaa ma deemaa dhufee ol gora warra isani malee hedduu namni amma warri ustaad Awwal ustaad Farhan akkasuma ustaadota keenya Abu Muaz Abdul Fattah jala oolan kun ni beekan jechuudha haala dubbii ni beekanii ni hubatan warra kanan caqasnetu rakkoo hedduu keesseena dhiifama isinitti dheeresse kanuma yaadni kiyyatti fufa. لكن نرسينا والله سونتي تولو قبابسيته أني نوان هدو أرجيرا وأنا كنا تقفى حديث ضعيفة في صحيح اللي سو وليهم بيكين وسينانين ما ولي مرمي قد أولن تجرى حديث نسون صحيحة مو ضعيفة وليهم بيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم يفتن بها؟ بريد الحمد لله قالت ربي. إن شاء الله بقى جرات. آمين آمين والجمعنا بقى جران. سيادة في سنة أي إن شاء الله. ورا حديث ضعيفة صحيحة وليهم بيكني حديث ضعيفة دقي وجي والمرمول حديث نكون ضعيفة جريت تنم أكما حديث نسون صحيحة تيرو تجعل سيول إنهاسا أما نجل جرو كم التوبة هذا حديث نكنا نجرا كان جرو فلات مالي جنة حديث ضعيفة أصوبيك حديث نكون ضعيفة كالرسول رتك جبامي رسول دبن جدي دي بسافتو الإسلام يوم موضوعة حديث نكون موضوعة حديث نكون أكنا حديث نكون مرفوعة حديث نكون أكنا يدي تكتكان سلا دي بسافتو يوم بيكيني واتاتو كنافو أكسي ولي ركتو را اتديسو تورا بريدا راجة چسني غالي اتديسي بيكنم لكو ايه والله دراس كيس ايه فكينيا في آية غري آية منسوخة ايه تجرى آية منسوخة نموجي والمرمو تجرى فكينيا مي معاذ لالون دندسا سورة نساء كيسة تاين ويبت آية منسوخة ايه تجرى آية سن آية بكبوي تجرى آية سن يو آية بكبوي سن يو هم بيكين أكم غوتا من ناسخة منسوخة يوم بيكين إيه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير إلى ربنا كنافو كانوا صوم بيكين يوجد سيكا والمرموني هو كما قلت كي رجع ربي كنا في آية يتقوى الحمد لله تقعد أما جمعي فاجرة جمعي كنفا تقو بك تقوت الحمد لله سلا ونولد رابط جرو جمعي كنفا يوم بيكين نما جونجس ولا رارتون دندن يا أمرك إيشون كنا ركو باي ركو عادي حديثة معارضة شاذي كنا يوتيتكو وأنا كثير دفعني تجون والله باي ركو ده كم سيدا دبنا استاذ كنت يفا جيما سيني بار أشون أكرم تشين قدين ثاني عليكم السلام سلام عليكم فني لا جيما تابتا بيسين حديثة في القرآن نبني كبي غورا دابتا يا كجرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الربا جرا أستاذ الربا والله ليبر نوتي أنا فان الربا والله ليبر معاذ بدرو جدارا معاذ بدرو تواندي مود فكاتا
Fakkeenyaaf amma Oh, suuraa subhanallah. nisaa Keessa keessatti qabu kabiyya keessa itti sa'aatiin kun sa'aatii dhabniire. ما isin hojii sun man jiru halkanii guyyaa leeyla wa nahara ustaad Ayya Mu'aaz Badru halkan gaarii halkan gammachuu siif haa ta'u. Baarakallahu fiik. Ajaa'iba Jazakallahu wallaahi. khairan. Sa'aatii sirraftanii wallaalee dhugaattu. muwaasi deemu jira ay deemu rafu sun deemna inshallah. gos ana itti ana ayya gos Bismillah. Ayya inshallah biiznillah. ما شاء الله دائما لي dhageenye sagalee ayya muwaas nagaan buli eeganaan dhageenye ayya deem inshallah abshir in deebita ayya rabbi ji ayya jiran warri fan addaa sun jiru waan qabdan gannaqa gamme gammachuu kottu hin gammanna abbo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم وذيفة السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله. كم زرت جماعة الخير؟ الحمد لله جرامي الحمد جلال لله راحة رحمة ربي. جلا قفا جلال راحة كم جبت النجاة؟ كيسا كلتي جهان النجا قمنا يا رب اللهم الحمد من فوق ومن تحت أنا وأنت كنت قافينة تهبيتني يا أبو كتاب إلى أما قرآن جتشو هيك قرآن كأما أفان أروموتين هيك متوكو فكنا فلما أرجع لما أفان أروموتين كهيك من لما أرجع توكو رحمة الله عليه شيخ محمد رشاد عبد الله هيكني صح أيه توكو لك أفان جبابة وهي تجرا إنه تهيك مختصرة سمينا إنه تهيك نمي بيتن جرا لا 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 بدنا نبرنا نجرا كمين كمين كنيك eenyutu hiike jechuuf jedha jechuun soba akka afaan gabaabatu kana nama hiike san argine irratti barbaadee dhabee takka lammata ammallee wanti أبابور jiru ما فكاتي قرونا قالي أبابور hin jiru kaa irra itti maxxanse nama hiike jechuuf jedha. إيه قالي أبابور تويكي Ka lammaffaa kana إيه أولي قرآن ibsa gabaa ibsa maali jedha isa qur'aana kabajamaa bareeda Tasarruf fi haasawa tafsir. bareeddu haasoftanii amma nuti isin jala oollaa mana adda addaallee hin deemna. Quraana kabajamaa isa jiru. Isa qabdu Mu'aaz. Ibsa gabaabsamaa quraana kabajamaa isa jedhu. bareeda jechuun Bakka inni bareedaadha miti. bareeda 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 jechuun ani abbaa hin argini wanno irratti wayita gadi buufannee jenne abbaa duubarra barbaadee hin agarreef hin beeknee fi gaafiin maal rakkoo qabaa miti naantanii jirtanii. Amma wanni ani jechuu barbaade wanni amma waan Ustaaz Abdul Fattah waan bareeda haasoytanii أيه amma isaan warri soddaa kunii xiinxallerraa waa himuu barbaade tafsiira hiika gartanii qur'aanaa kanaanillee isaan nama qur'aanuma jechaa jiran. sani kalaruma waldhaa malee bifa lawni malee bareeda sani eeywa sanuma Tarjamaan maal jedhe itti sirna. hunnaat Nama ترجمة وأني جرا ورا قري وأنا ترجمة مختصرة في تفسير القرآن باللغة الأرامية وقري قبيسا قرتي قري بكتولي تفسير جلا إبسا قبا فهم القرآن يجون ولي قالت الأبت ولي قالت مكم ولا ما قالت ولا ما وأني ورسني فريدا روما علماء أهل السنة والجماعة يجراكم خلاص وإيجون هيك القرآن كان رتي وأفر إيجون برباجي ساجد شاف جدا كإنجليز فعله كسم أقرتني إيجون برباجي سارا كتعويل لوني أداد داخل سنسين شاف جدا أما وانت جرو ما لسني فكات أما هيك أفان أورومو رجا ويتفيدو كنالله ويتفيدو نمني غريغرين إسانس ويتفيد الرجا إنجليز فيدتني أفان أورومو فيدتني قرآن جريمة بنتنيزين قرآن كيسنا كان جرا garuu qur'aanan qaraani beekaasin qur'aanaa mi hiika osoo hiikni sunillee dogongora tahee
isaan dogongoruma san akkana quraana waan dubbisuu hin dandeenyeef hin dandayan quraan hin dandayu arrabni hin dandayu waan ta'eef waan hin baratiniif amma isaan ka jiran hiikuma kana quraana godhataa jiran waan kanaaf ani hiikni gartee quraanaa kun osoo orjinaali isaa eenyallee gartee ragaa wayita fidu namni ragaan quraanaa kun akkana jedha garuu wanti sun haqiiqatti hiika malee ragaa miti beekaasi hiika tafsiirri gartanii amma fakkeenyaaf jalaaleyni yoo fudhatan ima gawaan gabaabduu hiiti garuu jalaaleyniin kun nama dhibsiisa bara abbootaa ibaaraa takkitti irra kaa'ee ibaaraan inni irra kaa'u sun ammoo nama dhibdi hundetti ganaa shariin isaatu sharii hedduutu jira jalaaleyni kana beeytan kanaafi wanti kun irratti xiinxallamuu qabaa ammas ammoo lammaffaa yaanni ani bahuu barbaade namni waan beeyne diin irraa deebisa gartee jedhee baxaabbatee waan jira gartanii faallaa haasayaa jira faallaa namni gartee rabbiin kennallee subhaanahu wa ta'ala ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن جرابا وان غاري وان بكم ساتي تكابدو نمني بكم سكابو غرتي نمني بكم سغيا ابو قران الرا حديث الرا اكو مريفا مسنجتن حديث صحيح حديث ايغنا حديث نكون صحيح صحيح ني ميغتي قدما ضعيف ني ميغتي قدما ضعيف ني حكم نساء مالي حسن حكم نساء مالي حديث ني غرتي حديث چو مالي تجدم قران غرتي هي كيسا كان نما بيكوتو akkasuma dabalataan ammas nama wangeela beekutu waan kana gartee mormii kanatti tola jechuudha. Kun akkanumaan gartee horra bal'aan gartee achi seeneetiniin ufiillee gartee egas salphinaan achi gad darban kanatu nama gubaa namni ammoo nama dhagayu namni osoo waa barate gaariidha. Waa baay'ee nama aarsa gartee nu tuqsiisaa jira. Waliin qixxeessa jettee dheetti waan baxabbaxxee nama quraanni bakkee kana jiru jiru jee jira bar quraana keessa. جنة نبي محمد نرجم نينا مجو قل أوهي إلي أنه استمع نفر قد ربين نتقرتي على ما في جني في إن ستي يروجر إني شيطان نو جنة تنرجم جو هنجرو أبو آيو ما ولا سورة قرتي خنا يو جنة تبصون مجرى جنة يجون إنقلف جنة نكون ما أكمي إنسان إرجع ما شيطان جنة في شيطان تكبر خنجركون هنجرو قرآن كين جاكيس فدا جئني دين خالو ما بر مجان تكاسنته هنجرو نبي محمد إرجع ما جنة تيمتي نجت ارجع ما خيتي من الاسلامات يتماس تيسه ان جنة نبي محمد على اسن كتاب ما كان ربي الاسلام في بوسن جنة بر المنامات في بوسن اسلام في بوسن جنة هدى للمتقين اجو ور رب صداتو اجو ملي غرتي المنامات هدى للناس يا ربي كتابني سو ولله وان كانت باقي غرتي نمني نمني شيخ واجي خطو انا في ان شاء الله بقى تنقلي فتكان سقافدا بكا السلام عليكم بكا يدا واني توكو عليكم السلام جلا قديبونا يو نمني روبي نو قديبو ساتي نمني عدود نمني غرتي وعليكم السلام واجينغا فدا ما تكانغا فدا تكت وسنغا فدا نادي بسان سن الرجالة دبي قاس كان جدان وما جرو كوني وان سراو قباتله ربنا سريس ان شاء الله نمني غادي هيك قراناتين هيك قرانا كان قرانا اكن جين نمني كن رغا ويتفيد قرانا كان فين كجچون هيك قرانا وسنتاني رغان قرانا كجرم اوريجينال سن كون مو هيك تفسير قرانا جرما إسانا ما بر إنجليز فاني اللي قرآن كيسنا كنا جرياني هيك نوتي قرآن وصو دكونغور اللي كيس جراته هيك كي دكونغور اللي وصو كيس جراته هيك سن كونو قرآن كنا جري قرآن كيسنا كنا جري قرآن كيسنا كنا جري واني سنمو حقيقة قرآن آمد هيك قرآن آتي مالي